ne oromo furmaata barbaanna disishina barbaanna me maal irra jirra haasoo TV haasoo ni haasoo namu cufate telefoona sa haasoo cufani namu telefoona sa cufatan maal jechuudha ho maali mi ammaso mo kedeen gaddaate masakana gatte amata sadafa afrafa mistake godhame kanatti amma saareetti itti radhiin taane jechuudha moo maal jechuudha hayyuun oromoo tokko walitti ummata kana qabee beekaa fi hayyuu ummata oromoo juu kan wali qabee gaaddisi tokko jala wali qabee gartee wanta kan gabboo akkami dhabne baatii meeqa ummanni hidhaa jiru kun akkanatti hidhaa irraa baafachuu dadhabu jechuun tuffii ummata oromooti rabbi haa jiru tuffii ummata oromooti ummata oromoo kana tuffatameef tuffichisis jira ummanni mana hidhaa kana miliyoona meeqa wali qabamee ka jiru sammaali mana hidhaa keessaa baafachuu dadhabanii amma fakkeenyaaf gargaarsa Tigraay irraa arkatan ka Tigraay kana waxartee ummata kana qabdee jirtuun waraanni Itoophiyaa kun akka jirutti bikka meeqa jira obboleen keenya bikka meeqa jira bikka sadiirra wal ga'anii jiran akkami bikka sadii tan akkami namni kalkuleet godhatee akkamitti hin beekne kaan abbaa irra wali qabamee jira kaan biyya Tigraay irra jira Oromoon ummanni Oromoodhaa biyya keessa ka jiru ummanni sabaa sablammoota waraana isaa kan nu didee jira Somaliin kan nu didee jirti ummanni Dabiib kan nu didee jira ummanni gartee Oromoodhaa wal guuree wanni kudhanii oli waraana isaanii kute maal jechuuf kutan ummanni Amaaraa waan jechuun jiran akkamitti Oromoon dhaga'uu dadhabde ka ummanni Amaaraa gartee go'iisin ta'a ganda keessa dheegaadha malee waraana seenii naa kaamaarree jechuun jiru ummata keenya ka Oromoo kan yalaasheer godhuun ajaa'ibsiisan maas deebi'ee gadiin bahinaadhaa ummata Amaaraatiin jechuun jiraniin keenya hoo dhaqee warri qoraan ta'uu jiruufoo deemee warri qoraan ta'uu jiruufoo yaa Oromoo maal keessa jirra hayyuun keenyas maal keessa jira ummanni noo maal keessa jira anna dhibdee jirti dubbiin ummata Oromootu mi hayyuun kun akkamitti ummata kana wali qabee kaayoo takkaan waan takka irra deebisee maaliif gartee fuuldura Oromoodhaa kana maaliif takka akkamitti nu murteessuu dadhaban namoonni haasa'u telefoona isaa cufatee fute kuta keessaa ba'ee haya maalirra jirame maal kam ta'uu jirame mannu himaame jarri Amaaraadhaa akka waraanni keenya ijoolleen Amaaraa akka dheexanii waraana seennee jaanii walii dhaamuu jiran ta Oromootu meeqaan tamii deemu jira Somaaleen deemtee hin deemne Somaaleen kaayoo siidhaa kaayoo qabdi maallaqa kanneen malee hin deemuu jaanii murteessan hayyoonni isaanii beekan Somaaleedha okay warri jabuuf deemee uummata Oromoo irratti eeggachuu jiran ummanni Oromoo kana warri biyya keessaa gunkan gartee maaree nu godhan jinni nu godhan akkas nu godhan okay duraan waraana manarra nu garra gannaqanii jata make sense amma hoo waraanni jiru bar waraanni biyya keessa bar kan jiru bar Finfinnee keessa waraanni jiru bar kalkuleeta dabdammoo akkamitti isin galuu dadhabe Finfinnee keessa waraanni jiru uletti kananii deddeemu jiranii hukumna gariin jiru hawaasin godhuu danda'u humna qabu hin jiru humna qabu kan baar karaa so biyya mara biyya Tigraay kutee jira kan gartee lola baay'ee gubbaara jiran okay khabiyya keessa jiru ifin ganda keessa ka jiru ka isin duraan tumu jiru ka isin duraan garafuu ture ka mana hidhaa keessa ma hoo jettanii tibaatanii mana hidhaa keessa ummata keessa baafachuu dadhabu dadhabbii ummata Oromooti warra ummata Oromoo ka biyya keessa jiru dadhabbii teessan waraanni guddaan ka humna qabu hin jiru biyya keessa waraanni guddaan ka humna qabu eessa jira biyya Tigraay jira kan biyya Tigraay irra jira kan Abbaay irra jiran okay biyya keessa hoo nama kanti ganda keessan keessa kan hidhamee jiru baafachuun eenyurra jirti ummata irra jirtu ummata biyya san keessa jiru irra jirtu namuu ganda isaarraa yoo nama hidhaa san baasuu danda'e namuu bikka takkatti waliin hojii lafarraa ka'ee ummata san baasuu danda'e eessaa fi eessa furmaata fiifillee ta'anii nama biraafillee ta'aniif baafachuus hin dandeenye oo ta'anii hanqa Tigraay dhaawanii Tigraay daaraa godhanii harka kanneeffatanii gizachi gad deebi'an maal godhuu deeman Tigraay harka kanneeffachuu danda'anii garuu mootummaa long time ka ture garuu maal godhuu deeman san booda akkasii deeman hin beeytanii akka uummata Oromootii deeman hin beeytanii maal isin jechuu jiran jarri Amaaraa katabbii nagartanii waan isin jechuu jiran kana shannafnee gizas deebina kan galabaadhaa jaan galabaa jaanii kizee isaan qaratu fiidhaan si yaamu jiran akkamiin raftanii haatan warri biyya keessa jiru warri biyya laangas gubbaa jiru warri isaan isin godhan jirtu warri biyya keessa jiru maaliif raftee haata oo duraan waraana nurra gannaqan gatan make sense amma hoo waraanni humna qabu jiru biyya keessa anaa isin irra beekata biyya tana jirtu akkamitti isin nama keessan ka hidhaa jiru hidhaa irra baafachuu dadhabbii ummata Oromooti ummanni Oromoo kun gartee ifiif gabrummaa zalaalam matarra fe'atee deemachuu barbaadan gabrummaa ifiif fadhan yoo isaan sila ifii kaanii ol kaanii bikka takka waliin dhaabbatan 24 houritti sila hafuuratti kutan magaalaa san guutuu ganda san guutuu hafuuratti kutan nama ganda isaaniitu hidhaarraa baafatan sila bikka takka lafarraa ol kaanii ummanni ummata firraa sodaachuu jira kantiibaan biyya keessa jiru في تكوري جندا وري جندا ساينا كذا جريتونو وما تفرز زاجر يوم ما نكون بكتكت هو
itti mana hidhaa sanitti itti cabsee mana hidhaa sanirraa uummata yaase furmaata uummata Oromootiif illee ta'ee bara. Isaaniif furmaata hin taane namaafis furmaata hin taane wal qabanii waliin taa'u jiraniini Somaaleen Oromoo eeggachuu jirti. Oromoo yoo inni gartee waan ta'u goote hojii godhuu barbaadan. Dabuub Oromoo eeggachuu jirti. Yoo Oromoo waan ta'u goote hojii godhan kophaa isaanii gartee fi isaaniitiif kophaa ta'uu barbaadan. Kanaafuu Tigiree gizee gaggeessan isin gaddeebi'anii quba qabaadha. Dubbiin Oromoo tun gara hedduu na dhibdee jirti. Hayyuun uummata Oromootis hedduu na dhibdee jirti. Takka gartee ilaa ammallee gartee waan takka ajandaa takka gabbaasanii dubbachuu dhabuun uummata kana gartee mari'achiisanii gartee hayyoota wali qabanii bika takkatti gartee forum takkara wali qabanii dura kaa'uu dhabuun akkana wal qabanii taa'uun tunis tun ajaa'iba guddaadha Oromoo. Hufaatii guddaa keessa gartee uummanni Oromoodhaan maantaan. Mee maalirra jirra jaanii akkamitti Oromoon if odeeffachuu dadhabde? Oromoon akkamiif odeeffachuu dadhabde? Maalirra jirraa maal godhu jirraa maantaan? Ka biyya keessaa tokko akkamiif odeeffachuu dadhabde? Awwa Belezakiya na rabsulle nan deesu si darku jirwana ta khatabu jirtu. Okay? Si deebisulle wallaale garo mo anyway. I don't care whatever you talking about. I will block you. So ummanni Oromoo da maal godhu jirtan warri biyya keessa jirtano. Maal godhu jirtan? Me maalirra jirtan? Maal godhaa jirtan? Amma waraanni simbiran jiru biyya keessa hedduun jiru, waraanni hedduun jiru. Waraanni bika sadii jira. Baardaari biyya Tigraayitii fi Abbaa irra jira. Habiyya keessa jiru ummata kan kee gartee beekan kee hayyuu kan kee yoo ati gandi firaa kaateen baafatin namni biraa kasii baasun jiru. Namni biraa kasii baasun jiru. Chaansiin ummanni Oromoodhaa chaansii akka ammaan tanaa bareeddu akka ammaan tanaa harkatee illee beeku. Chaansii tun isaan dabarran ummanni Oromoodhaa taa'ee gaamataa fi gadaa gartee gabrummaa ifii isaatiif fulatee taa'ee irra taa'uu qabu malee amma booda gartee dubbachaa ooluun faayidaan qabdu. Chaansiin akka uummanni Oromoodhaa amma qabanii yoo ittiin fayyadamin Oromoon ifi jirta. Dubbachaan ooliin hagan amma booda maaree nu godhanii chaansiin amma akka ammaan tanaa isin hin dabrin. Chaansii ammaa tanatti yoo ittiin fayyadamin uummanni Oromoodhaa fi gabrummaa zalaalam keessa ifin jira. Taa'aati gabrummaa teessanitti jiraadhaan maaltu nun geere kaara keessanii. Nuti sagalee isin ta'uudhaaf malee wanni biraa takka wanni biyyarraa harkannu sin jirtu biyya sanillee deebi'uu irraa ajaan qabnu nuti garuu sagalee uummata warra sagalee qabne voice for voiceless uummata Oromoo bikka jirtaniif laala maalirra jirtaniif laala TV bicha eeguu miti maaliin godhuu qabaa eenyutu mana hidhaarraa uummata kiyya kana baasuu danda'a jettee kan dubbachuu danda'u uummata Oromooti. Uummanni Oromoo silaa bikka takka ka'ee waliin dhaabbate Soomaaleen isin hojii dhaabbatti Dabuub isin hojii dhaabbatti. Gartee uummanni kaanillee sabni biraatillee isin hojii dhaabbatu warra federaalizimiiti. Warri federalizimii gizee sun tuqame silaa wajjin dhaabbachuu qabdan arra gaachena guddaa qabdan isin. Gaachena guddaa qabdan. Isaan itteeshinni isaanii guddaan Tigraay irra jiraami kan Abbaay irra jiraami isin maal godhu jirtan? Chaansii bareedduun uummanni Oromoo amma akka luus godhu jiru namni biraa namni luus godhu jiru. Almost 70 deeman. Gizee guyyaa 70 booda finnee gaddeebinaa jechuu jiranii misaan. Mare qabne jira jinni qabne jira jiran. Okay, kana gizee injifatan booda cufa keessan mata garafatamu teessan. Okay, waa'ee Miniliki miti ganaa Minilik gartee mataarraan isinirra dhawaaniiti hulaarra taappellaa isin maxxasuu ta'an. Eegamma kaatanii gartee firra loluu baattan amma kaatanii fi filmachuu baattan teessanii wanni eeggattan hin jirtu ta'a manarratti eeggadha taappellaa Minilik gartee hulaarra nama yoo kasin maxxansan ayya keessan fudhattanii afaan Amaaraa haa jettanii hiji jalaa barachuudhaaf gartee waa'ee Minilik zalaalamii gartee isgoo Minilikoo jaati isgoo godhaaf uummanni Oromoo ka ammaan tana gartee Baardaarii fi biyya Tigraay deemu jiru kuni gartee qoraan gartee namni kabajaallee hin qabdan namni Aduwaa irraa hin baratin laloo gartee Soomaaliyaa irraa namni baratin wanni irraa barattu galee takkallee hin jiru lolli Somaaliidhaa kan baratin lola gartee Aduwaa kan namni irraa baratin ilaa ammallee namnummaan gartee bika sani du'e namni maqaa keessan sin kaasu jiru Oromoon achi duute qoraan faayidaa tan qabne gartee kanuma nagara bihoo jettee nagara bichi dhumtee jirtu ni dhumuu jirtan ammallee ni dhumtan dhumuu jirtan sin dhaga'uu jirra bika biraarraa dhumuu jirtan ammallee ni dhumtan faayidaallee qabdan waan hidhataniif waan hidhatteef saniif maan dhaabbatin saba saniif maan dhaabbatiniif kan dhaabbatiniif Kelele cufarraa gartee ganda cufarraa gartee shanshan kuma shanshan wali qabanii almost kuma diidamii oliititu waraanni Oromiyaa keessaa barbaachisan maaliif barbaachisa Oromoon moogalaana kaasee sablisuu deemaniimi akkamiif irraa barre namni kun akkamiif irraa baruu hin dandeenye Oromoo bichaan gizeeniif kuma diidama ol kannite maal jechuudha Oromoo sima bichaa Itoophiyaa galata Itoophiyaa tasin beeyne taati eenyummaa keetu hin beeyne taatu jiraachuu dhabinsa keetu tasin beeyne saniifi gartee ati ilmaan keessan gartee achi dhaqanii du'uu deeman. Aduwaa irraa barattanii waa'ee Oromoo Soomaaliyaa irraa barattanii
خمي خيسي دايتني دوتنيف إنيو سنكوبا كبا وجري أمارا وانجي تجرن دقيسني ilmaan keenya takkallee deetanii duwina daataa ganda keessanii gadhaa jedhan kan isaan biraa kasira roorroo qaban isaan lafa isaanii deebisiisuudhaaf isin deetanii duutaniif gumaata walii kannan immoo lubbuu gurraati tana lagartee anti deetee kannitaaf isaan nagayaan jiraatan ganda isaanii eegan ati immoo qoraan isaaniitti deetee qoraan hin gartee achitti gartee ibiddara dhaamsitaan galatallee hin qabdu galatallee hin qabdan galatallee qabdan warri deemu jiran kaanillee dhaqee jira duruu galatallee qabdan nagayoo rabbii duutan waan duutaniif illee beeytaniin Itoophiyaan isin barbaadan san gartee isinuun beeytu isin nagayoo rabbii duutan isiniitu isaan beeka malee isaan hin beeytu akka Soomaaliin maallaqa kaniin malee uummanni keenya dhaqee duuje maan godhiin Oromoon arra kaatee makiinaa guutuu makiinaa meeqaan ol fi'amaa bultan Kanyi sablina guddaa amma gartee tumsa oolaniif warra mililikiif qobattoota warra mililikiif ummata amaaraatiif tumsa oolan malee ummanni Oromoodhaa falmachuufi miti wanni falmatan takka illee jirtu xilaatummaan qaba dantaa namuuti qimisaatiif wallabuu jira malee xilaatummaan qaba xilaanni yoo gartee biyya biraarraa dhufe bikka biraarraa dhufe dhugaadhaa biyya san eeggatanii noo kun xilaatummaa miti kun aangoorra wallaban xiqimirra wallaban waan xiqimirra wallabaniif hin dhaqee lubbuutii darbaa fi fayyaan qabdu si dhukkubaati. Asmaran illi hirraa qabdi saniif dhawuu barbaadin isaanii wajjin tumsa waliin taateeni okay ati maali Oromoon maali wanni si gooqee kun wanni si oofaa kun maali wanni lubbuu ta'e tan irra dhabduuf maaliif lubbuu ta'e dhabda mikiraanii dhabduuf san maali mee barsi beeki Itoophiyaa san keessatti siinu beekamtii ni qabda namni beekamtii si kanu ni jira barxilaataaf yoo xilaanni dhugaadhaa biyya san gartee fakkeenyaaf akka malagaa baay'aa saifaa jedhan xilaata biraatutu gartee itti dhufee xilaata saniif hin gartee gargaarsa godhee make sense bar kuni bar civil war jechuudha bar warra xiqqimiidhaaf dantaadhaaf warra wallabe garuu Oromoon irra guuza qabdu kana yoo itti fayyadamin Oromoon nama hayyoota hidhaarraan baasin ganaa zalaalamaalan baasuuf hin teessan nagooma iyyitan malee faayidaan qabdan ummata hedduu faayidaan qabne ummanni Oromoodhaa ummata gartee hedduu moomina qaban malee faayidaan qaban sila faayidaa qabatanii guyyaa torban kana keessa sila waa meeqa dalaguu danda'an namni hidhaarraa hayyoota isaa baasuu danda'u namni ilmaan isaa hidhaa jiru kan mana iskuula bira mana hidhaa bira kutee iskuulli cuftunuu ijoolleen teenya guutamtee jirtu taa'ee kana laalee irriiba rafee ka'u jechuun sablina uummata Oromooti guutuu uummata Oromoo sablina isaaniiti ifiif sablisan ifiif tuffachiisisan ifiif gabrummaa jalatti gartee taappellaa firra dhawanii deemu jiran sila gartee onnatanii nama biraatii miti ijoollee gartee mana hidhaa gartee mana iskuulaa keessatti hidhaa jiran san hidhaarra baafatan ummanni humna qabu hin jiru biyya keessa anaas hin rafee kaas jirtu hin qabu hin jiran warri humna qabu bikka bira jiran bikka isaan jiran san ni beeytan achirraa kaanis ni dhufa jira guyyaa meeqa halkan guutuu 24 hour bar fi'aa ol ture jalarraa ol fi'aa ture bar hin beeytanii kana akkamitti hayyoota keessanii hidhaarraa baafachuu dadhabdan akkami kaatanii gartee hayyootuma keessa nama keessa ka hidhaa jiru even ganduma keessanitti nama hidhaa jiru akkami hidhaarraa baafachuu dadhabdan afaan qabatanii teessanayyee qabbaneessee gadaadeebu gizee qabbaneessee gaddeebi'ee taappellaan keessa cufti keessanuu footoo mililik hulaara dhaadhaati namuu chaabbaasaa dhaadhaa ta'an san eeggatanii san booda maal isin hin jaa'e nuu moo'ee jee warri qomatu matu isaani isin warra lubbuu kanarra isaa warra qomatu matu nuu moo'ee gartee xilaata nu dhufe xilaata keenya nuuf raa deebisee nuti gartee akkas goonee jirra zarraaf akka zarraaf warri jiru isaani amma immoo dhaamsa walii dhaamaa jiran akka gartee gadi hin baane ilmaan keenya gartee ganduma keessan eeggaddaadha ganda keessan eeggaddaadha lola kana kan seenna jaanii dhaamsa walii dhaamu jiran ati kaadheexee quraanii quraan gartee ka qiyaasa hin qabne ka gartee ka gaafii hin qabne ka gartee leewwantallee hin qabne ka fallillee hin qabne san dheexee achi duuteefiti hulaa isaanii xilaanne ka waliin seenna irraa dhoorkitaan jechuudha isaan ammoo mana keessa ta'anii gartee isaan firaa ni jiraa ilmaan isaa achi qolli qabatanii ndaat gabaa kuchi malante na asfalligam jaani isaan ilma dhorkatan warri Oromoo gizeeniif injifatan gabbee zarraaf moonee jirra akkasaanee jirra jee warri afaan banu isaani gartee an ummanni Oromoo kun yoomuma galuu teessii fi yooma communicate godhanii gartee ummata sa'aatii wajji walii walii deemanii galuu dadhabdee jirti ummanni immoo kan kuteessan hin eegina hin deebi'an sanii qoraan kan gartee dhumaniituma reefka isaanii leen sin garsiisu hin jiru akkuma gaafa baadin meessani hagadiin deebi'e jee boombii jala hidhaniiti boombiidhaan gartee akka gadiin deebine ficcisiisuudhaaf maaliif lakkoo isa duraanuu irrisuu waan barbaadaniif sani so ummanni Oromoodha
Yo amma chaansii tanatti fayyadamin. Chaansiin itti fayyadamtan Oromoo hin jirtu ganaa eegitu. Chaansiin akka ammaan tanaa warqammaa chaansii akka uummanni Oromoo maqabanii takkallee amma ganaa eegitu harka cuufilleettee saniin. Yoo amma itti fayyadamin zalaala maalamii haafallee walii qabanii akka walii qabanii hidhuu ta'an tan ifa lafa taa'u. Ifa lafa taa'u. Ifa lafa taa'u walii qabanii haafallee walii hidhaa guranii gartee ani ganaa eegitu haanni eenyuusa danda'aa namni isa danda'uun jiru bara. Amma galgala kan magalachaa kan gaanii eegu jiranii magalachaa isa yoo kanne meen ilaalla. Injifadhee control godhee Tigraay jedhu dubbachuu jira. Yoo injifate meen ilaalla magalachaa inni kan nu taa'u san. Garuu uummanni sabaa sablamootaatis. Uummanni sabaa sablamootaatis yeroon isin gartee wal cinaa dhaabbattanii waliin injifachuu dandeessan yeroo warqaammaan amma keessa jiru tana. Yeroo tanatti yoo fayyadamin ganaa wanni itti fayyadamtan hin jirtu. Garaa chaansiin teessan kuttee jirti. Chaansiin teessan ammaan tana. Hadara nama poolisii keessaa qabdan waraana ittisa biyyaa keessaa namni qabdan hadara waan duutuuf beekii jaatiiman yaa Oromoo garaan nu balbalee barakkamu taanu wallaalle mee nama beeytan nama gartee beeytan waraana ittisa biyyaa keessa ka jiru nama gartee waraana keessa jiru nama poolisii katee ka jiru gartee waan duutuuf waan dhiistuuf hadara foon kiyyaa jaatiiman galatallee qabu namni isa yaadatullee jiru bar mee lola kana ni agartani lola baadin mee kanuma gaafa nutuu beeynu kana. Mea Oromoo lola baadin mee kana yaa bilenki namni randu inni jira gaafa baadin mee dhaasan taziyaan ganda guutu sharaan dhaabbachuun turre ganda waliin dhaabanii sharaan ganda guutuun joollee sana eenyu yaadatee irraan tana takka yaa joollee yaa bilenki yemeen jajinaatiti mee eenyu takka hawwee tokkollee gartee yaadannoo jara sanii gartee haawulti takka dhaabeef mee naa himaame baadin mee kanuti beeynu lola baadin mee kanuti beeynu kan eenyu haawulti takka dhaabeef rabbisoodha joollee sana namni yaadatee ni jira. Warra namni raadiyoo isaan takka beeyna ifin ganduma keenya irra gandira dhalanii raawuu ni beeyna takka namni jara sanii gartee haawultii dhaabee ni jira jara kun akkamiin wal raaraman akkamiin wal dhufan joollee san warra duuta sanii takka namni haawultii dhaabeef ni jira namni 80% uummata Oromooti gaafa san ka du'e maaliif sharaan akka ganda keessa dhaabbatu ganda cufa keessa ni beeyna sharaan waliin dhaabbachuu ture gaafa baadin meesanii okay san takka namni yaadannoo godheef ni jira uummanni Oromoo kun sanirraa barachuu dadhabeeti maaliifin du'aa eessattiin du'aa maal jeetiin du'aa akkamitti isaan hubachuu akkamii hubachuu dadhaban kaanii asii qoraan namaaf ta'uudhaaf gartee hulaa namaa eeguudhaaf namuu gartuu isaan bar duraanuu kaayoo qaban bar dachii isaanii dachii teenya ni mallifanii deeffannaa jaanii ka dubbatan gartee amata meeqa dubbachuu jiran dachii saniif isaan du'an kaayoo qaban isaan warri gartee dachii teenya qabanii dachii teenya san irraa deeffannaa dubbatan kaayoo qaban ati hoo kaayoo maaliitiif maallaqa jettee moo dantaa gonqoo garaatii jecha moo waan rabbii sii qoodee bar hin dhabdu bar gizee cufatti bar waan nyaatuma dhabdaa uma qabdaa bar akkamitti maallaqa jettee lubbuu ta'e gurraatti tanaaf kan itaan ka waan kabajaan qabne waan garata hin qabneef garata lana si galchuun jiru ni gartan gaafa lola kanarraa gizee gad deebi'an jagnaa akka kana Tigraay dhaqee maarra irra du'e jaanii yoo maquma isaanii bicha tarreessanii lafan kaa'in puujaanatti fa'a namni sin quba qabu hin jiru garuu namni ati gartee hidhatteef huccuun ati ilfoormiin ati hidhatteef Oromoo jettee ka hidhatte gartee Oromoo saniif ka hidhattetti Oromiyaa bichaadhaaf responsibility qabda. Responsibility tantee Oromiyaadhaaf yoo gartee ta'e karin godhin gartee asii haatee ifin Beenishaangul leetee Beenishaangul ifin miti hati hidhatteef Oromoo hidhatte. Oromoo yoo fi Oromoof hin dhaabbatin yoo uummata Oromoo biran dhaabbatin yoo Oromoof hin dhaabbatin wanni ati dhaabbattuuf illee hin jirtu. Chaansiin uummanni Oromootii fi beeresabiin amma akka ammaan tanaa luus godhu jiru tana gartee illee deebitu. Booda humna guddoo isin gad deebi'a. Humna guddoon isin gad deebitu cuftuun laa matatti hidhattu isin guruu ta'an ni gartan ni agartan injifannaa gad deebiidhaan namni isa qabullee hin jiru. Sabaa sablamoonni cuftunuu gartee uummanni sabaa sablamoota warra ta'e federalizimii warra ta'e cuftunuu wal cinaa dhaabbatee lola kana gartee walii wal cinaa dhaabbatee injifachuu danda'udha. Namuu gandasaa keessaa hidhamaa isaa hidhaarraa baasuu danda'u. Ka hidhame saba isaa gartee ka gandasaa keessa jiru. Haganda isaa keessa jiru warra gandaa beek warri gandaa hojii hidhaarraa baasuu danda'u. Sambooda cleariif garuun isinirra jirti. Namni takka tanaafisanii jedhamni keessa sirriitti ni mini isinirra jirti. Hagantee ganda keessaa gizee hidhaa san baafte gartee ijoollee mana iskuula keessa hidhamte san hidhaarraa gizee baafte. Gizeen ifi hidhame hidhaarraa gizee baafte gartee gizee sanatti gartee injifannoon teeti. Ganda kee kiliin goraa dhufta. Akka nama qushaash ofirraa haruutti kiliin godhaa gizee dhufte kaanillee sirra laalata kiliin wal godhaa dhuftan gizee sabbooda injifannoon teessan harka galfattan jechuudha. Yookaan ammoo teessee etiti mana hidhaa qawwee takkaan qabatee inni ulaa dura taa'ee eega ati kanuma bira laaltee biroo dabru dabbiteeti sadda dabbiteeti harkaa fuuti dandeessu gartee hilli babbaasaa naquudha.
تقودمي خشكا زرتكم ولا ما مصديبا بل ورهم لك أبو خسن اللي فنجرو كدرتي أكدرتي سر جنك أرنجرو رمو سامباكو ندبوني الدبي متى خيسانيتي قرار رامي سور الدبي متى خيسانيتي يوساني غورينغا تاي غدو نوساني في اللي فرماتن تاتو متى كتب اللي فرماتن تاتو chance na kamanta na sindabaran sindabarte faidan kabdan tamayi tani dubachu warbadu ummanni kanya ummanni oromo da hayyo tanamni finjan garte gabbahani garte gafa sisredin tane janga gafa balazena yini fi lechola taratis akasikut gafa magarte majwari filamma magarsa sisredin tane jan akasikut oromo da dabanne hayyo namni finjatan gabbaha garte ummata hayyo wali qabada fuldure oromia ta garte akam tawdemti garte saganta la fanu khaya abdi la fanu khaya qalbi nu caba dufu jirti oromo qalbi nu caba dufu jirti amma even an kan ta kabate oromo miti yan qayetu takatini jirami qararama ni jirami an kasta qalbi nu caba dufu jirti qalbi ta nu cabsina me kan tam qalbi cabu jirti wonne oromo goromo jirti ko du garte qalbi la ma cabse jir aka qalbi ta nu cabsine ummanni oromo da hayyu namni finjata nani be khay finjata garte tintana daddabanne وانا صونتنا daddabanne jir amma bodo takbari hujiranu khayu tarsimo oromia tarsimo ummat oromo dati oromia da lafanu khayu walika mani garte forum gudda gu pesani garte chirati garte wal mariyatani garte saganta wala fa khachu radin tane daga barban be khane du jira radin tane masi radin tane jinnin tane daga barban oromo قودو لي خايا ميك زي تكتكاس قودو لي خاني قرتي ولول باسوتا ورمو ولول باسون بيتو ورمو ول كتركسو بيتي مالي ولول بافتي قرتي انغورو ول كنون بيتو ابان فد انغورو هارفو بيكم سكبانان دنديتي كبانان وني تراغتر كسو فنجرتو تيسي جلا وانا هادين جرامي بيكم سكبانان دنديتي كبانان اولباسي هاديمو خبرات الباسا جرامي كتركسو فين بربادينا اولباسو فيادا حاجالو دي صبر وامي كسنين جبر ولا ساكتي غتي نركسنا اول باسا امه اورمو بيكم سكبانان دنديدي كبانان بيكم سكبانان اول باسا ايبا اول باسا مي سومالي راو بردا يا بلينكي مجاي لهمت اوكي اقمت كبير ابتدي غرتي ور ديبي اول باسا امه سوماليتي يا اورمو مي وامي كمي نمر واي للالامي نمخي خول ديمو جرتك اول باسا اول ديمان أنقول خنا قرتها أركتو أول ديمون أركتو بر ما نرى أركت سفر خبرة على جايون في بر واتكران أركتو بر نما خيتي بروتيا جمتوان سناتي يتان والباسا أورمون والباسون بيتو ولا ركسوتي نمبر 1 أكا قرتي بالك أنيور كم جزء سكر وانت جزيرك حلوة فجزيرك كبيرة وانجات ناتين كفيتو يقديسا لما سان كفيتوتي أكسي مني أورمودا ورا الباسون بيني ورا قرتي والفايدة بيني ورا قرتي والكاسون بيني قودو اللي خاون بيها أنتني رأركز أمته رومو رسني أما مي فكينيا أنا ما بكتا كان فينا كان تودي ما ترومو نبرد أبدا في نار كمان مالف أو أروب بلدتي أنا برد أبدا قرتي بكسن أنا أبتو بوريون تياجي مبلدتي يا جريجتي نوني غوتو عندك إبردك حاجة سفيت دانجان أكانوا نباني فداني في نهار كسو كبر بربادن أكسي مني رومو رسني جرام مانتن بيخان دم ميتيمد حيون دم ميتيمد بيخا هدوجر بيخا خنا قيسا يوني في قرتي ولد فاني أبالوس كان بريزنتي أتو خان تكبار كذا أتو خان كذا أتو خان كذا أتو خان جندي أتو خان مرة أتو جاني والخنوس أنا بيخان أصوني في خان سر والكابودتي هيجي أصو خان قرتي الر ولي كلو يدني خان 25% تدا خان 75% خان مرة دا خان جندي دا أصو جاني تي نونيا كيسان أما كسينيا دم نترامو دبرتن أصو 75% 25% سويانتي نادمني سلا قرتي ولنو كباني كسي كاني قرتي أبان فد هابلتو تابراتين إلكشن برارتين دفا جاني سلا كسي كولي خايا ولي باساني كود ولي خاياني وان بريد أبيخ ترى داك بتشامتي المينا مادا ترى داك بتشامتي الراوندي لما دارتي رتينين دفا جي أبدي كباتي سبافي دابد ومني تبتشو اللي فد وانساني ومني أورومو دا سلا أمة أوروموتيف كرتي أمة أوروموتيف كرتي إف تشيف كنّي سلا درو بلو بلسباني مالف نمو أنغو متا سادرو عن سيجرا سواسني تكرنيا دمني أكن جنانمني لبونا ميكا تنتباتي لبونا ميكا رهيدا جرتي سلا سبا خناف
sabni kunu akana gartee wara du'ee du'arraa gartee ammallee gartee lubbuusaa guraatti as kan nege arra galli eega biyya galle gartee 75% fi 25% nurraa haftu mee nuti abbaan fedhe haa ta'u abbaan fedhe citaa dhufu Oromoo aangoyisuu irratti Oromiyaa jaaruu irratti jaanii soos laarra wal ta'an taate kun cuftiin dhufu kun cufti kan dhufeen badii uummata keenyaati osoo khaaniif kan wantaati kana wal butaniiti zero wal baasa sigale ni beekan ummanni Oromoodha yaa ummata Oromoodha nama beekinsa qabu nama dandeettii qabu ol baasu irratti mokoraan ol baasanii gartee marii ummata Oromoo dantaa ummata Oromoo kaayoo ummata Oromoo irratti gartee Oromiyaa irratti akka ummanni kun irra wal mari'atee gartee fuuldura nuun deeman godhuu danda'u Jooni fi atattamaan gartee waan kana godhuu baannaan ummanni Oromoodha ammaas gartee akkuma kaleessan taa'u jiru akkuma kaleessan gabrummaa keessa gartee takka warra hidhaa keessa jiru sanitti hidhaarraa bee gara bilisoo nu baasaa jechuu bar akkas jechuu bar kaayoon maa jechuudha bee jarri warra hidhaa keessa jiru kun mee ekstraa maanniif hin taaneef haala kun wal jaaree yoo ala kana wal jaaree gartee namni ala rajaaru fedhu bakka fedhu rajaaru jaaramtee Oromoon gartee marii takkaan gartee gaazexaa takkatti galatti cufti isaanii wal jaaree kaayoo waliif kannee akkatti biyya bulchuu irratti akkatti gartee sabaasaa lamoota jiraatu irratti sanirra wal jaaree furamti isaanii fuudhee poosti godhee itti sidhiiseen kaayoo uummata Oromoo ni beekanii jechuudha. Sanaafuu kanlee irratti hirkateeti waan leerra idaamee waliin gartee biyya san bulchuu irratti walii galee waliin jiraataa jechuudha. Okay. Sanboodoo maal godhuudha? Biyya bulchanii sali waliin jiraatanii jechuudha sanboota. Okay? Yoon kaanamoo wal qabanii wal shukumanii atisin baatu faayidaan hin qabdu jechuudha. Kasaaraa guddoota nuuf fide tana. Oromoo rabbis du'aadha dhiibbaatti godha yaalmaan Oromoodha. Hoba supporting godina namni Oromoo fi Oromummaadhaaf si deemu bichaa bira dhaabbachuu irratti. Oromoo fi Oromummaa is very important. Sanirratti gartee nama si deemu support gootanii ol baasuu irratti irra yaada Oromoo. Yaa ilmaan Oromoodha. Yaa waraana keessa jiru. Yaa ilmaan Oromoodha. Kaya gaachina uummata Oromoota kan ifingachuu turte. Deemtee waan qoraan taatuuf hin qabdu. Deemtee waan duutuuf hin qabdu. Oromoo gizee deemisiin jaan sabni biraa deemee jeeyiti. Ijatee kana bitaa mirgaa laali malee osoo akkasiin hubanne deemin qora weetee san gartee bikka jirtu irraa itti eegali. Dadhabdaa uummata dabalisummaa biratti idaamiin. Wawoo bira idaamiin isaanii wajjin gartee qabsaawiin. Fuutee qawwee sanii lachi keessa achi tambistee deemtee lubbuu yootiin lachi daaraa ta'uu teessa. Bu'aan takka illee hin jirtu. Oromoo namnummaan deebi'ee si galateeffatu illee hin jiru. Namni sillee beeku illee hin jiru. Yaa Oromoo mala nu dhorkina. Rabbis du'aadha ilmaan Oromoo namni taatan. Gartee namni afaan Oromootti dubbatan takka ilmaan Oromoo namni taatan malaa malii nu dhorkina. Hawaasni keenya mala dhabee jira bakka dhadhamaanee jira. Qalbiin xiqqaas nu cabaa jirti. Yoo nuti gaachana walii taanee wal bira dhaabbannee gartee kaayoo takkaan gartee waliin ol baane gartee bikkaan keenya hin qabnu. Yaa Oromoo hoddomina faayidaan qabna nu godhina. Rabbis du'aadha qalbiin hedduu na cabtee jirti irraan tanaan. Qalbiin hedduu na cabtee jirti Rabbis du'aadha wal faayideessuu irratti wal ol kaasuu irratti wal harkisuu miti ol kaasuu irratti ol baasuu irratti irra hirmaadha. Dhiibbaatti godhaa gartee nama hayyoota fi hinjaan kana cufallee gartee gabbahaadhaa gartee firoomii tokko nu qopheessaadhaa miitingii guddoo tokko godhaadhaa gartee achirra wal mari'adhaadhaa kaayoo uummata Oromoodhaa gartee kaayoo fuuldura uummata Oromoodhaa akka biyya san bulchina irratti haa wal mari'atanii gartee akka namee akkama daawwitii takkan akka nu duraa kaayanii akkasii abdii takkaan illee haa jiraanu nuti illee qalbii takkatti amma bar malaa malii dhabnee bar mi Oromoon maalirra jirti waan ajaan maalirra jirti hin jaamee maalirra jirti wanni irra jirtu kalleen jirtu Oromoon hidhamtee jirti duutee jirti bakka adeemsee dhaqqaba kanarra naasawa bar. Kana keessa yoon baan. Ata kaarota na keessa yoon baan Oromoo. Ila yoom beekaa keenya hayyuu keenya hidhaa irraa baafachuu dhabnee jirra. Laaltanii gartanii dhabnee jirra. Jila kana iyyuu jiru kana amma gargaarsa kanallee harka maraannee Oromoon hirriba guddaa keessa jirti. Haa maal jechuudha yaa Oromoo mee? Mi maaltu nuu mala meema? Mi maaltu nirra furmaanni keenya maali? Oromoon haatee humna takkaan jabaatee gartee ni beeyti. Goda keessan cufa mana keessan cufa ganda keessan cufa ni beeytan. Waan jiraa waan deemaatis ni beeytan. Kanaafuu maal godhuu qabda? Antarsitti ni muka. Si beekamoo qaba. Akka humni guddoon hin jiru ni beeyta. Wanni ati gootu maal? Itti raafuu qabda. Itti kaa'uu qabda. Maaliin godhuu qabaa itti yaaduu qabda. Akka duritti namni gartee hidha si guuru hin jiru. Akka duri gartee namni gartee si jeesu hin jiru. Humnitii bikka jirtu ni beeytan. Irra deebi'ee dubbachaa ooluu miti. Maaliif maraatuun taane irra deebi'ee illee waliin dubbadduuf illee hin jirtu. Garuu ammoo na dubbachisti na keessaa na karaa na balbalu jira. Tanaaf hin dubbachuu jira. Tinaagal Oromoo hadaraa mala wal dhorkuun faayidaa qabdu mala wal dhorkuun faayidaa qabdu dhiibbaatti godha hayyootatti nama iyyuu akka tabaa hayyoota dhiibbaatti godha hayyoota kana gartee dhiibbaatti godha
hayyoonni kun gartee cufturuu kaan arraba keenyaaf afaan isaanii waliin qabatee taa'u jiru. Kaanis gartee malaamalii dhabeeti kun aannoon beeku akkatti jedhamu Oromoo dhiibbaatti godha uummata hayyootaatti. Uummata hayyootaa dhiibbaatti godha. Oromoo malee dhabnee jirra. Mala wal lorkuun faayidaan qabdu tarsiimoo barbaadna. Tarsiimoo gartee namni gartee kana godhuu qabdan sana godhuu qabdan sana godhuu qabdan kana godhuu qabdan gadi tarsiimoo uummata kanaa baasuu barbaada. Hadaraa Oromoo. Hadaraa yaa ilmaan Oromoodha. Gartee kufiinsa badaa keessa jira. Kufiinsa kana keessaa ka'uudhaaf gaachana ta'uu qabna uummata kanaa wajjin. Waliin injifachuu qabna. Warra federaalizimii kanaa wajjin dhaabbannee gartee injifachuu danda'uudha. Yoo kanan godhanii gartuu ammoo sanboodoo taappellaa dura dhaamuu deemus beekaadha. Sanboodoo gabrummaa ta'e santa zalaalam maadhadhaa jiraadhaan. Islaamtu diasporaan gartee biyya biraa qabna. Gartee sagalee isinii ta'uuf malee wanni biraa takka jirtu isiniif sagalee isinii ta'uu jira malee nuti biyya san irraa illaa hajaan qabu anti hajaan qabarra. Garuu an sagalee teessaniif hin dubbadda malee waan takka illee wanni irraa barbaadu hin jirtu. Garuu isin uummata kanallee qalbiin cabsina warra diasporaa kanallee. Gartee warra gaasa isinii ta'ee gartee sagalee isinii ta'uu kanallee qalbiin cabsina. Yoo isin injifatanii jajjabaatanii gartee bikka takka irra dheetan nuti illee qalbii ta'e gartee ni jiraami waan iyyuuf hin qabaa. Gartee namaan ani gartee voice for voiceless ta'uuf jira jettee qalbii si abdatti. Yoon kaanoo nama kan beekaa osoo rafu tokko hirriba irra kaasuun akka jabaadha. Oromoo ofirratti rafinaa. Chaansii bareedduu qabdan warqaa ammaa taayimii qabdan. Taayimii tana fayyadamaa. Yoo taayimii tanatti fayyadamin Oromoo kuftee kan ta'e kan zalaalan. Maarra deddeebitinaan injinaan garaan na gubate irraan tanaa. Torban tokko guutuu Oromoon kanarra fuusiitiif garaan na gubate. Silaa mana hidhaa san jiru san cufa silaa hidhaa irraa baafatan. Silaa gartee kaayoo fi sagantaa qabaatanii hidhaa irraa baafatan. Kaayoo dhabinsirraa. Sagantaa dhabinsirraa. Silaa gartee kan cufti jiraate. Cufti nu tartiiba qabattee jirti. Waan jechuu barbaadu isiniif gara na fakkaata. Sotonaafuu Oromoo tokko taanee wal cinaa dhaabbachuu irratti humna walii ta'uu irratti gaachana walii ta'uu irratti wal bira haa dhaabbannu yaa Oromoo. Yaa Oromoo dalagaa dhabeetii meeshaaleen dubbachuu jiruuf waan keessa qiyyaana gubachuu jiruuf hin dubbachuu jira. Dararra walii agallu Oromoo jajjabaannee gartee bikka takka ga'uu qabna. Uummata federalizim kana bira dhaabbannee uummanni biraatis akka Oromoo eeguu jiran beekaa. Soomaaliin Oromoo eeguu jirti. Dabuub uummata Oromoo eeguu jiran. Gartee uummanni biraatillee uummata eeguu jiran. Oromoo eeguu jiran. Oromoo yoon ka'iin uummanni kaan kophaa ka'ee fiigee waan takka bu'aan qabu. Akka haatee waliin fiiduu aati. Agartee kiliin firaa godhuu yoo ta'u ganduma keetirraa eegaltaa barba ganda biraa maaltu su geesse ganduma keetirraa keedhaa jiru kee baabachaa gartee kajururraa keetirraa akkasii eegaltee dhimma ba'uu dandeessa waan hajjateetii gartee kasijjeessuu ture gartee waa si godhuu ture gartee ni beeytaatu intala sanatti himu isinii beekaame isinii akkasii jira. Kanaafuu Oromoo jajjabaadha. Oromoo haa kuffisa badaa keessa jirra. Kuffisa kana keessaa kaanee Oromoo wal qabannee wal jabeeffannee gaachana walii ta'uun uummata Oromoo ta'uu qaba. Uummanni Oromoo wal cinaa dhaabbachuu qaba jiraami tarsiimoo baafatee gartee maal godhuu deemnaa maaltu nurraa hafee gartee maaltu nurraa irratee amma fakkeenyaaf ganda kana keessa abbaa badii dalaguun hin beeka. Gartee badii fidaa jee beeku ofirraa hin eega nama san. Oromoo waan isin keessa jira isin hin beeka. Waan isin miidhaa ture isin hin beeka. Namni biraa isin hin beeku. Kanaafuu san eenyu qabdi? Si qabdi. Duraanii namaan tu narra qabeen irra tumee takka nama dhufee najjeeseet. Har'a namni si jeesu hin jiru Oromoo. Tana fitti himi. Namayyuu ni beeka tana. Anoos taayetiin beeka. Nama biraatiin miti eenyu isa jira bikka kam jiranii bikka kam humni oobituun jirti bikka kam humni guddoon jirti as taayetiin beeka. Ati kami beeku wallaalta haqa isa jirtu. Waliin kaatee waan san karaa tarsiiba qabsiisutti isin nuti sagalee teessani. Dalagaa dhabdee afaan bantinaan hin jina dalagaan qaba jiruun qaba garuu ammoo naquu qaba sabaatiin qaba saniif hin dubbachuu jira. Garuu ulfaadhaa horaa buraa Oromoo haa kaanu haa falmannu falmadhaa sagalee isinii ta'uun isin bira jira haa falmadhaa Oromoo. Yaa Oromoo qalbii wal cabsuun faayidaan qabdu. Qalbii nu cabtee jirti ammaan tana. Tarsiimoo dhabuun uummanni Oromoodhaa gartee silaa chaansii bareedduun amma silaa itti fayyadamsa yeroo tana. Sa Abbabee Galaaw yaa Oromooti yaa numa irriid gootanii misa waan namticha kun jechuu ture keenya deeggadda. Jara Tigraay kana gizeenii fi karaa raameessine booda kaan garbuudhaa jedhe. Garbuun eenyu? Beer sabii jechuu bara. Amma booda bara beer sabii dhawamtanii jiraamti federalizimii dhawamsiifnee jechuu bara kaayoon isaanii. Kana dhooynaan abbaa yoo dhooyne ilmi kaan xixiqqoon caacuteen ni haftii afaan siilfa walii qabsiifnaa jechuudha. Har'a Oromoo tuffatamtee bikka kana jirtaa bara. An kanaan na gubaa bara.
وان سان دبتن كنا نقول باور تنافين دبت ملي وان براتي في متبر كسنجا مي مالتو سدقفم سبقوا دون بيسان كيس هنغافا خجاني سان كيسا كزي تشاچوتي سيدي بسن راتن كرتي كزي ني فيت كرتي وانت سيدي بسن نيو كزي كرتي تلادا غربودا ara garbura ruti isan enyu taani garbura ruti isan enyu san ha garbu sinjukun oromo si agaltu sanif at qawwe qabatte demte chitti isanif gonto taw jirta ke gargar sataf ulasani ira gonto gote ulasani raida warabis oromo ifgafadda mali godu jira isatin dema mali fin dema karte mali tan me mali koshi market an kaisa khayati me ifgafadda me gafada oromo bachao lum faidan kabdu anyway ana setes ra mura ora bula oromo fada jirada garwamo hujita jijiru agebacho meti hujita jijiru karte wara garte internet kamlele dawila fi oromo kagar sataf gachene taf jolen tarsimon kabdu tarsimon zangarte wajina sawa garte jirami wasabi bayfara garte telefon direct dawulu meti